Egaa maqaa keetii fi eessa dhalattee hojii keetii fi waan irraas dhufteef takka takkaan na'e. Maqaan kiyya Muktar Adeero jedhama. Aloon kiyya Baalee Roobeetii. Ka hojjedhu Profeesar Gumaddiinii fi konkolaachisaan jechaadha. Har'a ammoo akka dhufneef eebba barannoota 2020 fi kanaaf sa'ugaa Profeesar Gumaddiin biyya kanaaf waan kana jedhan hojjetee jira. Fuulduras hin hojjetan baay'ee isaan galatoomfannaa. Gara biyyoo xiqqaate baala keessa bichaa barattuu 10,000 caalaa waggaa 10 keessatti eebbisiise jechaadha. Kutaa Oromiyaa keessaa gana eebbifame jechaadha. Ati waggaa meeqa hojjette guddina jira? Isa waliin waggaa 4 achi duuban ammoo beeksisa bira jechaadha. Jechoota waggaa 10 jechaadha. Hamma ati hojjetirraa kan makiinaa isaaf konkolaachisuu waan ta'eef wanni mi'aati waan ajaa'ibaa jettee guddina laayifuu dandeessu akka seenaatti kan ati ajabte maali? Isa dhugaa wannan isa ajabe keessaa kuni xiqqaa, kuni guddaa, kuni laafaa, kuni qabaataa hin jiru hundi isaaf tokko. Walitti makaraa waliin deemnu dubara ta'een akka ijoollee tokko baattee tokko qabattee deemtu poolisii karaa baadee nuu karaa irratti argine konkolaataa raabsisee gabbu'ee daa'ima tokko irraa fuudhee isii feeneetti bakka isiin barbaaddu geessisnee maallaqa kennee fi nama bira dabaru isa waggaa nama laafaa tokko arga bira nama dabaruu miti. Weel nama rakka tokko arga nama bira dabaruu miti. Nama uf caalaa namaaf yaadu nama uf caalaa akka ilmi namaa marti jijjiiramu yaadu nama isa dhugaa irra taate nama kana jedhanii bakka buusan osoo biyyi akka nama akka isaan sobaa miti dhugaa jedha akka nama isaa nama 10 argatanii biyyi jijjiiramtee guddatee yaada akka kiyyate jechaadha. Amma namni tokko dhufee si gaafate. Gumaddiin makiinaa si konkolaachisu yaani. Akkamitti waa'ee Gumaddiin gabaabsitee akkamitti himuu dandeessa? Waa'ee isaa otoo kana waan ibsuu danda'u miti. Waa'ee isaa waan madaalamuu miti. Seera waan isaa waan madaalamu waan kana jettee waan isa martu guutuu jechaadha. Waan kanatu bareeda, waan kana fokkataa itti waan keessaa baastu hin jiru waan isaa waan martu waan bareeda nama guddaa tokko isa dhugaa. Nama kana hin jiru, saba kana hin jiru, nama eenyu jijjiiru barbaadu, nama xiqqaa yoo arge fuudhee deemuun, nama laafaa yoo arge ol fuudhee makiinaa keessaatiin gargaaruu barbaadu, nama guddisuu barbaadu, nama jijjiiruu barbaachisu, nama akka biyyaatittu. Dhugaa baay'isee waan guddaadha. Egaa dhaamsee ammaati isaaf Gumaddiin jechuudha akka konkolaachisaa isaatti dhaamsee isaa qabdu maali? Aan isaa qabu ammallee akkuma jiran kanatti itti haafufanii moor kanaa ol itti haafufanii burmi isaan haa qabu baay'isanii isaan jaalannaa baay'inni isaan kabachiifna. Kana keessa bichaa fi namni biraallee sabni biraallee keessa irratti ilaalee hojjetu dhaamsa guddaa tokko dabarsa. Gaaffii irra baay'eedha. Wanni viidiyoon kuni feesbuuk irratti intarneet yuutuub irra bootaa Oromoota biyya alaa jiranii fi Oromoota biyya keessa jiraniif dhaamsatti qabdu. Waan as qabu Oromoonni biyya keessa jirus mallaqa ofii suuraan irra taa'u osoo hin ta'in gabbaranii saba ofii gargaaraa akka hojjetaniif warra biyya alaa jiranillee biyya keessa galanii humna qabanii saba ofii gargaaraa maal gargaaraa waan qaban san walitti buusanii sheerii godhanii akka hojjetanii fi biyya ofiitis saba ofiis akka jijjiiran amsa dabarsa biyya ambaatii namni biyya ambaa taa'e seenaan qabu seenaan biyya ofiititti guddin biyya ofiititti bareeduu biyya ofiititti waan ta'eef fagaa qabanii akka biyya ofiitti dacha'anii hojjetan amsa jaalala dabarsaa hin galatoomaa. Gammachuu arrasa dhageemte akkamitti himuu dandeessu mee gabaabsitee osoo dheeressin? Gammachuu arrasa dhageeme akka kiyyatti baay'isee itti gammadee eebba bareedaa eebba gaariidha baay'isee itti gammadee jira. Moor kanaa ol ammoo asin durallee kanaa ol eebbisinnee argine kamaan margoonee argine baay'isee waan bareeda jechaadha. Obbo Muddiin
baay'ee galatoomii jedhadhu. Achi galatoomaa.